student! Justice for Oromo student! Just when do we want it? When do we want it? Now. When do we want it? Now. When do we want? Now. When do we want? Now. When do we want it? Now. When do we want it? Now. Why did you tell you that? Why did you tell you that? Administration kana ko. One jecho barbaad manni keenya margitu kana walaani biyya keessa deemaatiin injikoo rifachisiisee mana baasee ilmaan isaanii yaasanii dalagaa isaanii dhiisanii bakka kanatti argamanii iyyuurra jiranii wanni iyyaniif ummanni keenya kan biyya kana jiru carraa akkanaa waan hin qabneef afaan isaa cufameetiin ta'a maqaa isaatiin biyya keessa jiranitti mootummaa Ameerikaatiif uummata addunyaatti iyyuurra jiru akkuma kana hawaasni keenya bakka jiru haala sochii irra jira wanni guddaan deebii waan kanaaf ta'u uummata keenya jiru san bira dhaabbatu ka danda'u ummanni keenya bifa kanaan tokkummaa dhaabbatuudhaaf ijaaramu waan ta'eef kanaaf bifa kanaan socho'uu qabna biyya keessaa alatillee wal hidhamnee mirga keenyaaf falmatuun dirqama keenya kanuma jennaa haa jabaannu ummanni Oromoo hundinuu Tole. Maasii dhaga'ama walgahii wanarraa waa baaneef waa lama tokkoffaa ijoollee Oromoodhaa tan bilaashitti lafa Oromiyaa keessatti qubattu isiisan mootummaa Itoophiyaa balaaleeffatu lammaffaa immoo isaan karaa haqarra jiraatanii waan dhugaatiif mirga ilma namaatiif waan mormaniif isaan bira dhaabbatuudhaaf isin booddee jirraa jajjabaadhaa jechuudhaaf kanaaf mootummaa addunyaa fi mootummaa USA kanatti illee dhaamsa kana himatuudhaaf walitti dhufne kanaan hin dhaabbattu akkanumatti itti fufna kanaaf asitti walitti baanee jechuudha dhiiraa dhalaadhaan hundinuu kanatti aansee mallee gartee waan Finfinneen naannoo isii jirtu san dhuunfaa Finfinneedhaa haa taatu jaansan balaaleeffatuudhaa fi ijoollee Oromoo barattoota Oromoo qotee bulaa Oromoodhaatii fi dubartoota Oromoo ka biyya keessatti bilaashitti hobba'u kana akka mootummaan addunyaa gurra kennitee fi akkasitti gartee furmaanni tokko argamu jechuudha. Tokko immoo kanama ajaa'ibsiisu Joon Keeriin kan silaa biyya kana bulchu asii dhaqee itti gaafatamaan haajaa alaa Ameerikaadhaa biyya kanarraa dhaqee odoo inni achi jiru xiqqeenyuma isaatiifu fuula isaa duratti ijoolleen Oromoo kumaatamaan dhibbatamaan lakkaa'amtu tun odoo hobbaatu waan nama sagalii qofa joornaalistii nama sagalii qofa dubbatee achi galuu isaatu nama ajaa'ibsiisaa jechuudha. Kun waan nama ajaa'ibsiisu waan nama gaddisiisu kunillee sirriidhaa miti kanallee mootummaan Ameerikaadhaa tuni akka hubatu jechuudhaaf galatoomii jaallee abbaa kana gartee wanni jennuuf ummanni Oromoo bakka jiru addunyaarra jiru hunda ijoollee kana maddii dhaabbatee akka gaariitti qabeenyaan yaadaan humna waan qabu hundaan abbaa biyyummaa kan isaan falmaniif tana akka bakkaan gayatan akka maddii dhaabbatan yaamisa dabarsinaaf jechuudha. Galatooma isinillee. Haayee galatooma. Haayee. Maqaan keetii wajjin yoo domaayin dhumaa rakkoo hin jiru. Maqaan koo Mirgaa Sonnessaa jedhama. Koominitii Oromoo haaraa kan uumame durataa boordii koominitii Oromooti. Waa'ee haala ammaa kana akkamitti ilaaltu? Administration ammaa. Waa'een haala ammaa kuni haala guddisee gaddisiisaadha. Ijoolleen gaafii Oromoon hundi gaafachuu jiru wanna gaafataniif qofa akkuma keenya har'aa hiriiruma nagaa wanna ba'aniif qofa ijoolleen ajjeefamanii sanumaa ijoolleen dargaggoo abdiin Oromoo fuulduraa ijoollee yuunivarsiitii keessaa ijoolleen haay iskuulii keessa jirtu kan ajjeefamtoonni ta'eef sana balaaleffachuuf baanee ajjeessaa isaanii biraan immoo ijoollee Oromoo kanaan isin bira jirraa isin deeggarraa gaafiin keessan gaafii keenya kanaaf isaan karaa tokkoon isaan deeggarsa karaa biraatiin mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuuf baanee karaa mootummaa Ameerikaa mootummaa biyya addunyaa kan barbaannu mootummaa akkanatti nama cuucuu kana mootummaa akkanatti Oromoo qofa otoo hin ta'in uummata achi keessa jiraatu hundaa cuucuu kana akka qarshiin hin deeggarre akka dippiloomaasiidhaan hin deeggarre karaa militariitiinis karaa gargaarsa adda addaatiin akka deeggarsa irraa dhaabanii dhiibbaa irratti uumanii uummanni mirga namaa sammuu mirga dargaggoo Oromoo akka kabajan gaafannaa galatooma.